ati sammumata min ilmu manamaa kan akka keektii kan areeda qabu kan funyaan qabu kan ija qabu kana waaqa isinaan jettaa waaqa dhiiftee asofnu irratti mee dhimma kana irratti siira isaanii garuu isaan bajabajini kalifa ina asofna okay as garagalee mani haasofne waaqa meeqa gabbarta waaqa meeqa gabbarta waaqa tokkoon gabbaran tokko nadi amma arra dubbiin jabdu raadi ni barreeffachaatiin deema arra dubbiin jabdu siifin hima jalqaba walii galla gaaffii mee gaafatamta gaaffii mee gaafatama jalqabde already gaaffii itti seenne irra waan ta'eef anis sin gaafadha beektaniira gaaffii tokkoon si gaafadha gaaffii kudhan na gaafatte baay'ee gaarii namni 740 jabaala gaaffii tokko na gaafata gaaffii kudhan ati yeroo hunda nama lakkaa waan deemin yeroo hunda nama lakkaayin number batch ragaadhaaf number batch because na buufta nan beeka gaafa dubbisitti himtu na buufta nan beeka wallahi summa wallahi harra yoo hanga feete na arrabsitee usin buusu ragaa siita hanga feete yoo na arrabsitee usin buusu itti hubee waaqa meeqa itti tokko qoyme bilbila biraafti billee ragaaf akka ta'utti waraabbachaatiin deemaa waan ta'eef obsi arra jabdu dubbiin waraabamuuf deemtaa sirriitti haasaayi hin dogongorin maali homni iftanii beektu waraabni Facebook irratti koo sagalee baay'ee dhiisee gote gadhiiftu maalojii keessa wallahi amposti sin godhu amposti yooti na baay'een beeka isa kasaanii kon dubbatanii bannan beeka jira koy ani posti sin godhu wallahi lazim nama posti godhu lesraru yoo ati garuu naqaadde ragaa keetiif replay godhe yooti naqaaddeen deebisee si dhageessisa malee akkanatti wallahi lazim social media irra post godhe like fi follow ansimu profile ke jala seen ilaala kan nam post godho okay waaqa tokko gabbe waaqa tokko jan ni nyaata ette ni nyaata short answer mas ibsa balaa barbaadu ni nyaatu waaqayyo Ninyatu, ni rafa. Waan ta'u gochuu danda'a. Yoo barbaade rafa, yoo barbaade nyaata, yoo barbaade dhugana. Akkasi hirrafu ni rafa. Deebiidha. Deebisii kenneera. Ni rafa. Waaqan itti amanu waaqa waan hundumaa ta'us gochuu danda'uudhaan sin jedhama. Dandeeyaa fi dandeeyaa boodarratti si gaafadha. Waaqayyo halkan ni rafa. Waan hundumaa deebiisaa dhaggeeffadhu barreeffadhu waan hundumaa ta'us gochuus ni danda'an sin jedhama. Nyaachuullee barbaade, dhuguullee barbaade, rafuullee yoo barbaade, dhiisuullee yoo barbaade aboo kana qabaan sin jedhama. Waaqayyoon galgala yookaan guyyaa muugee ni rafaa. So specifically why Yesuusirraa na gaafachuu barbaadda ta'e na gaafachuu. No. Yesuus itti seenin gana Yesuus that's a different person. Amma waama waaqaatti raasoynu waama waaqa kan hin nyaanne san. Si deebisa kiristaanaa no. Waa'ee Yesuus namummaa Yesuus amma hin taanetti waaqayyo waan hundumaa ta'uu danda'a hin jedhu. Yesuus Kiristoos dhiisqa Yesuus Kiristoos ganaa deemnee tireenaaf gammachuu kiyya dhiisqa. Gaaffii baay'ee na gaafatte beektee ammaa tokko munaan jette bari. Jechuun kaa tokkicha waama waaqummaa kanarraa haasoyineeti achi booda yoom naa deebite ganaa yoom eegalle ganaa biginiingii irra jira bara. Hangaaffii kiyya ganaa sin gaafanne bara. Qoy seensa haasawaati jirra malee ganaa yoom bakka gaaffii dhayne. Temu si deebisa gaaffiin kee waaqayyo waan hundumaa ta'us gochuu danda'a si deebisa gaaffii kan biraa ta'e. Waaqayyo ni rafaa. Mugee ni rafaa. Waan barbaade ta'us gochuu sin danda'an sin jedhedha. Gaaffii kana. Deebisa barreeffadhuutti darbi. Waaqayyoon ni rafaa jennaan deebisa ittiin kanneen akkanumatti bilaankii dhiisee bira dabruu deema. Okay. Maaliif jennaan hirafaa hirrafuu naan deebisne ni danda'a. Waaqayyoon waan hunda ni danda'a moo hin danda'u? Oh my goodness. Gala gaaffiin waan hunduma si deebisa koo waan hunduma ni danda'a.
ni danda'a waan hunda danda'a. Waan hunda danda'a wallahi katabachaa deemu jira. Okay. Waaqayyoon ifuudha. Waaqayyoon ni fuudha. Hin koflin anumarraa dhugaadha. Waaqayyoon ni fuudha. Waaqayyoon ni fuudha hin agarre. Hin agarre osoo hin taane ni fuudhu ni fuudha. Hin agarre ka. Isaa fuudhu hin agarre hin jedhu. Macaafa irratti hundaa'ee deebisi ija keetiin waan ija keetiin agarte osoo hin taane waan macaafa irratti hundaa'ee deebisi. Gaaffii keetu waan inni irraa baratu miniim. Waaqayyoon fuudhu beekamaadha. Gaaffii keetu waan inni irraa baratu mini. Gaaffii makee sirreeffadhu. Wayiifin deema ati anumaa deebisi wayiifin deema. Maal walitti amma gaaffii mee kana gaafattee tafetee tokko si gaafatiin. Please naa deebisi Waaqayyoon fedhii foonii ni seenaa fedhii foonii ni qaba. Hin qabu. Thank you so much. Waaqayyoon ni du'a. Waaqayyoon du'u. Galatoome. Waaqayyoon kun kan hin nyaanne, kan hin rafne, kan waan hunda danda'u, kan ilma hin qabne, kan hin duune kun Waaqayyoo kami? Waaqayyoo kooti kaa. Waaqayyoo keeti. Tokkichaati gabbartu san jechuudha. Tokkichaati qabdu san. Tokkicha Waaqa gammachuu. Gaaffii mee kana gaafatte makaliifa. Maaliif isin gaafadhu? Obsi Habibi wallahi na gaafatta wallahi. Wallahi gaaffii mee kana gaafatte makaliifa. Obsi ni gaafatta si beeka ni beeni. Shame on you buddy. Na obsi mee gana bakka ta Yesuus hin naafe Yesuus biratti hin deebi'u deema. Ani waa bakka hin baru deema bar. Okay galatoom wallahi. Gaafa kana amala arra nagee qabda hin fudhanne arra guyyoon fudhatiin kana nagee qabda guyyoon nagee nama hojii haasa'u. Guyyaa arra nagee qabda wallahi nagee hojii haasa'u jira. Okay. Maatiiman please comment akka isin hin barreessin. Gaafa mana kan dhuftan gammachuun illee waan jeena anaan illee waan takkanaan hin jeena. Cal jaataa baradhaa yoo isin hin taane scroll godhaa bira dabra. Nama akka dhufu kan barbaadu. Gana gaafanni waa'ee quraanaa baddisaas gaafa dhusattu abakko kanaaf amma gaariin ta'e macaafa gaafanni namni ni na gaafatee macaafa dubbisu ko nagaa argadha kanaaf beektaniiti. So blessed. So kanaaf beektaa. Okay. Dabri biramee bakka san ta'e namai. Yesuus Kiristoos maali jettee amanta? Fayyisaan lubbuu kootii karaa jannatatti geessuu jedhee tan amana. Fayyisaa lubbuu kootii karaa jireenyaa. Okay. Waan biraa Waaqan jettuuni? Hin jedhu tasumaayyuu. Yesuus Kiristoos Waaqan jettuuni? Waaqa sitti mena fayyisaan lubbuu kootii jechuun akkoo Waaqa kooti bara. So Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuutii miti hin jeene fayyisaa lubbuutii hin jeene kan Yesuus Kiristoos Waaqa jenaan jeeqa. Fayyisaan lubbuu kootii jechuun Waaqayyoo kooti jechuudha si jamma. Yesuus Kiristoos. Lubbuu kan fayyisu Waaqayyoo malee jira? Amma fayyisaa fi karaa jireenyaatti waan san kaansil godheetiin Yesuus Kiristoos fayyisaadha Waaqa jeesii jira barreessa akkami? Sumaafiin guutaa waan ati jechuu barbaadisan. Waan sitti toleen qabadhu. Waan sitti toleen. Deebisaateetiin hin qabadha deebisaateetiin Yesuus Kiristoos Waaqa or fayyisaa lubbuuti or karaa jireenyaatti waa sadeen keessaa maal inni qabadhu? Hundumtuu isa ibsa. As keessaa waan barbaadde hin qabadhu. Tokkoon ibsi jecha tokkoon ibsi Waaqa ibsi waan. Hundisaa eenyummaa isaa ibsa barbaadde Waaqa ni qabadhu barbaadde fayyisaa lubbuuti. Yoo karaa jireenyaatti etteen deebitee Waaqa hin jeeniin. Yoo niifi Waaqa etteen deebitee yoo Waaqa etteen deebitee fayyisaadha yookaan karaa jireenyaatti hin jeeniin. Yoo niifi karaa jireenyaatti etteen Waaqa hin jeeniin. Yoo niifi karaa jireenyaatti etteen fayyisaa lubbuu waan tokko jeeniin. Waan barbaadde hin qabadhu kana sadan keessaati. Mee kamiiniin si qabadda ati natti please.
waan sit yoo barbaadde fayyisaa lubbuu kooti, yoo barbaadde waaqayyoo kooti, yoo barbaadde karaa jireenyaati, waan barbaaddeen qabadhu sin jedhe. Yoo nama waaqa jeesiin amma mee waaqa jeesii qabadhu? Yeah, you can. Waaqa Yesuus Kiristoos waaqa. Ni nyaata. Yesuus Kiristoos echaarta. Malee waaqa bira kunne waaqa faayila waaqaa cufne bira kunne amma faayila Yesuus Kiristoos jire ni nyaata. Namummaa foon isaa nama waaqummaa sadda baasana gaafadhu. Nama tokko moo nama lama inni? Sitti noo inga amma sitti ta'uu jalqabaa. Lucky, Yesuus Kiristoos namummaa fooniidhaan nama guutuudha. Yesuus Kiristoos namummaa fooniidhaan nama guutuudha. Namummaa foonii isaatiin akkuma kana waaqummaa isaatiinis immoo waaqa guutuudha. Amma gaa wanta akkasiin jaa gaafa dubbattu tasuma siilan dubbadhu. Lafati keessa rakkattu waan hin beeku ban deemaa ture waan isa koo nagaadha. Akkana jee rakkadhu dhageeffadhu. Wanta akka tan booda macaafarraa ragaa naa kanneen siin jee macaafarraa ragaa akka nuti waliin haasa'u jirutti naa kannuu hin dandeenye amma hin jeeyin. Hin kenna. Yesuus Kiristoos ni nyaata moo hin nyaatu? Ahoo namummaa foon isaa keessa gaa jiraatu maan nyaata malee. Yesuus Kiristoos ni nyaata. Nama tokko inni waaqas namas jechuu hin dandeenye yookaan waaqa jee yookaan nama jedhe. Inni kun loojikii keedha. Loojikii kee kon godhin. Walirra kaayetiin jira. Okay, walirra kaayetiin jira. Hin katabu hamma deebisaa naa kannitu. Yesuus Kiristoos namas laalal. Yesuus Kiristoos nama guutus waaqa guutus kaja'urraa macaafarraa naa kanni siifin nama guutus nama waaqa guutus jeetiin galmeessa. Yesuus Kiristoos ani waa'ee guutuuf hir'uus jechaan jiru. Yesuus Kiristoos namummaa isaa fooniidhaan nama macaafa qulqulluu keessaa iddoo ati beektu yoon sii kenne Yohaannis boqonnaa 1:14 yoo dubbiftee sagalichi foon uffatee jedha. Sagalichi foon uffatee gara biyya lafaa dhufeedha. Sagalee isa kam uumaa boqonnaa 1 yoo dhaqxee dubbifte qoy gaa nagaafattee siin deebisaanii macaafa qulqulluu keessaa Yohaannis boqonnaa 1 ka'umsa godhadhee waan si deebisee sagalee tureedha. Sagalichi wanti hundumtuu isaan ta'eedha. Uumaa boqonnaa 1 yoo dhaqxee Waaqayyo sagalee isaatiin waaqaaf lafa diriirseedha. Wanti hundumtuu sagalee Waaqayyootiin ta'eedha. Sagalee isa waaqaaf lafa uume sanatu dhufe Yohaannis boqonnaa 1 keessatti. Sagalichi gara biyya lafaa foon uffatee dhufeedha. So eenyummaa foonii keessa eenyummaan Waaqayyoo argamee jechuudha Yesuus jechuun. Amma fixattee dubbadhu? Maalo, please do it. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti sagalichi foon uffatee nu jidduu sagalichi foon uffatee dhufeetti. Yeah. Ragaa ta'a isin. Foon uffatee jette. Foon ta'ee jaamoo ani immoo macaafa laalle. Foon ta'ee jaamoo foon uffatee jaa gammachuu. Lachuun isaa tokkuma foon ta'ee dhufe kan jedhu ko sagalee tokko miti. Okay, let me talk. Naaf dubbata carraa kiyya. Foon ta'ee dhufee fi foon uffatee dhufe maanii harumaasa. Carraa kiyya na obsi. Go ahead. Foon uffatee dhufe jechuun akka afaan Oromootti nama tokko uffate jechuun namni laddu gammee as milachaa haasa'e. Foon uffate jechuun uffate jechuu qaama isaatti gubbaadhaan waa uffatee jechuudha. Akkana uffate jechuun he cover it afaan Ingiliffaatiin he wear it or he cover it. Uffate shaffanate jechuudha. Uffate jechuun garuu akkasuma nama foonii ta'e jechuun look at me my eyes look at me na ilaali wallahi na laali itti fufati na laali ta'e jechuuni foon ta'e jechuun akkaataa uumama namaatiin uumamni namaa akkaataa itti uumamu qaba. Uumama namaatiin nama ta'e jaama malee foon uffate inni sagalichi nama ta'e foon ta'ee nu gidduu buufatee jaama caafni deemna gii dubbisi. Foon uffatee hojii foon ta'e kajoo adda baafadhu. Foon ta'e jedhaa miti? Itti fufi. Foon ta'e amma kalifa karaa ture namnu. Foon ta'e hold on. Waan sana gadhiisee miti by the way.
eenyummaa Obs. waaqummaa isaa gadhiisee jedha ta'e naaf fide eenyummaa isaa waaqummaa isaa gadhiisee foon ta'e jedha ta'e naaf fidati. Mee naa obsi. Pointiin keenya maalirratti waraqaa tanaaf qalama lafa kaaye. Nama guutus waaqa guutus bakka jiru barbaadaa fi waraqaa dhaabee lafa kaayami. Itti fufi. Achi keessa Yesuus Kiristoos amma otuma ta'e sagalichi jaamo Yesuus Kiristoos foon ta'ee nu gidduu buufate jaamo sagalichi nama ta'ee nu gidduu sandiisi achuma dhaabii bira kuti boodatti dheena san rakkoon qabu. Mee Yaa. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kaja'u naa kan kaa gammachuu qiyaasaa osoo jirin itti fufa. Okay, dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos nama guutuu waan nuyi jennee amannuu fi eenyummaa namaa kana amala namaa kana agarsiisedha lafa kanarratti. Nama fakkaatee dhufe foon ta'eenidha. Eenyummaa waaqayyummaa isaati immoo isa keessaa amalli isaaf hojiin isaa hundumtiyyuu amala waaqayyooti. Tiitoo boqonnaa 2 yoo dubbifte, Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa dubbifte Yesuus Kiristoosiin waaqummaa isaa akka inni waaqayyoo ta'ee lafa kaa naa dubbisi iddoo sana. Akkuma kana macaafa qulqulluu keessaa Yohaannis boqonnaa 1 mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 dubbifte ofii isaatii gaafa waaqayyummaa isaatiin itti mul'ate Yohaannisitti yeroo inni haasa'e tureera. Kanaaf eenyummaan isaa inni foonii yookaan foonni isaa kun gaafa gara biyya lafaatti hafe waaqummaa isaatiin immoo wal butame wal ba'ee jechuudha. Akkasidha Kiristoos eenyummaan isaa. Gammee kitaabni irraa dubbachaa jiru kitaaba amantiitii miti. Kitaaba amantiitiin an jedhigaa. Wangeela irraa haasa'u jirraa miti. Obs waan ati jechuu waan ati jechuu waan ati jechuu booda naan jettaa carraa kiyyaa kan afaan qabaddeetti ilaal inumaatu muutii dhiiseetti afaan qabadde. Daqiiqaa 20 si dhaggeeffate daqiiqaa 20 haasofne gaaffii siin gaafanne mammaatti beektanii kana daqiiqaa 20 lakkaan jira daqiiqaa qooyimee gammachuu waan takka oduun haasofne akkanumatti dabarraasa ani bar gaafa carraa keetti inumaatu naamusaanii fudhachuu dhiisuun afaan qabaddees dhaggeeffachuu ture afaan qabaddees dhaggeeffachuu ture ni beektaami wayin dubbadha Kaleefa kaniin si gaafadde no don't miss my point please laal kaniin si gaafadde Yesuus Kiristoos mee barreeffamaan si agarsiisu Yesuus amma waa'ee barreeffama caraccaruu dhiisiiti daqiiqaa 20 wajjin haasofne an si deebiseera mirga keetti dhiisuun ani immoo gaaffiin si gaafadhan immoo kan keerraan gaaffii qaba naayyem amma Yesuus Kiristoos nama guutuu koy Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu naa kanniin sin jebboleeso waa'ee nama guutuu waa'ee maal guutuu eenyutu sitti mee Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu naan hin jenneeti. Sitti meera si deebisee koo kana Yesuus akka namaatti nyaata hin dhuga. Lafarra gaafa ture sun eenyummaa isaa nama tan namaa naa deebiste. Qoy nan fixa. Eenyummaa isaa safooniin hin nyaata hin dhugaa hin rafa. Isa lafarra gaafa ture eenyummaa safooniin waaqummaa isaatiin immoo tokko gaara irratti illee bifa waaqummaa isaatiin itti mul'atira. Lammaffaa bartoonni isaa ati waaqayyoo keenya jedhanii waammachaa turan. Isaamti Toomaas ati waaqayyoo koo ta'ee waammateera. Jalaa awwaate Phexros ati waaqayyoo koo ta'ee jalaa awwaateera. Yesuus Kiristoos ofii isaati an abbaa jin tokko hidhee dubbateera. Abbaan naqisan abbaa keessa hidhee dubbateera. Ool eenyummaa waaqummaa isaallee inni ofii isaati yeroo inni dubbate tureera. Eenyummaa namaa inni nuyi jennu immoo tokko akka namaatti lafa kanarra deddeebi'ee jiraatee nyaatee dhugeera. Kanaan namaan akka namaatti namaan waaqummaa inni dhugaan immoo isa keessa akka jiru sitti himeera. Fudhachuu dhiisuun mirga kaliifaati. Ani immoo si deebisera. Okay, daqiiqaa 20 olamma si jinaa osoo hin give me just 5 minutes ani immoo gaaffii waan an barachuu barbaadu hin jira amantii keerraa na barsiiftaa sin gaafadhaaniini. Walii galaa. Awoo gaaffii xiyya naan deebisnee fayyisaa gammachuu obboleessoo. Bakka gaaffii. Yookaan gaaffiin tunna ulfaattee bira naa dabre naan jee biraan dabra rakkoon qabu. An jalqabaan siime Yesuus Kiristoos yoonii fi booda rakkachuu ta'e ammaanii waaqa tokko naan jette waaqa meeqa qabda tokko naan jette waaqni tokkichaan hinyatu irraa waa hunda naan jechaa turte amma Yesuus Kiristoos illee nama waaqaas naan jechaa turte mee ati waaqa tokkoon qaba naan jette amma waaqa lama hin goone. Kalifa gaaffii si gaafadha amma kan koo bakka daqiiqaa 20 almost daqiiqaa 25 haasofne. Okay, atillee hojii dhaabdee taasaa jirta.
Kanaatiif ani immoo gaaffiin si gaafadha daqiiqaa 5 fayyadamii gaaffii. Gamme gaaffii xiyyaana bitachiisa gaaffiin xiyyaana dhumne gaaffiin waa'ee Yesuus waaqummaa Yesuus walaasaa jiraan miti. Khalifa kol kabanya gaaffii gara daqiiqaa agartamni silaa haayidaniin akka inni itti sirrii baalaansii eegee haasuu nu haasofsiisaa ture. So atillee anaafatu wal beekna waan ta'eefi Haydar. Amma dhiistana hidhadhiisi. Amma najala milikin please. Amma waa kottu amma mana gaaffii kana bitachiisi. Amma wanta kisirraan barree barganaa waa'ee waaqummaa Yesuus tana mirkaneessinee dhiisi bakka hin baran dirqite amma si deebise mini hin baran dirqite dhiisi rakkoo barattuu gadi qaamite Yesuus namni ragaa macaafarraa ragaa Yesuus Kiristoos nama guutuu amma gaaffii si gaafadha Khalifa ko Khalif natu gaaffii si gaafadha Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhaa isin namni amma zirtan kun dhaggeeffadha aboo Yesuus Kiristoos siitu afaan keetiin nama guutuu waaqa guutuu naan jechaa ture macaafarraa bakka nama guutuu jennu waaqa guutuu jettu naa kanni si ibse isa kana si ibse ko baay'ee si ibseera waan ta'eef si jiniin Ifaa miti jechoota afuriin Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu haja'u naa kanniin jechoota muraasaan qaal baqaal. Anamma kana si deebiseera waan ta'eef Khalifa anamma gaaffii daqiiqaa 5 keessatti deebisi. Daqiiqaa 5 keessatti gaaffii naa deebisi gaaffii daqiiqaa 5 keessatti. Please ragaa naa kan ni gamme ragaa. Dhugaa sinan taajjaba yoo gaaffii koo baqattee gaaffii koo dhaggeeffachuuti baay'een si taajjaba. Wallahi summa wallahi hin baqadhu yoo wallaalee ustaazotaan dawwalee si yaama malee wallahi hin baqadhu. Maaliif ustaazii waamta? Ustaazii waamtu si qorruma sirra wajjin haasaa turreedha bare koo nama biraa fiduu hin qabdu. Amma gaaffiin si gaafadha. Okay. Gamme. Addaam lafarratti moo waaqarratti moo? Meeguuta ka bishaan dhugu. Oguta ka bishaan dhugu. Bakka bishaan dhugee gaaffii si gaafadha jechuudha. Bishaan dhugeen gaaffii si gaafadha. Dhugi bishaan ga'e. Okay, lafa haa. Okay. Amma gaa Addaam waaqarratti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Meena obseeroo takka. Gamme. Addaam waaqarratti moo lafarratti uumame? Addaam waaqarratti moo lafarratti uumame? Addaam namni jalqabaa. Addaam namni jalqabaa. Siifin deebisa. Waaqarratti moo lafarratti uumame? Naa deebisa. Siifin deebisa. Waaqarratti moo lafarratti uumame according to Quran. Naa deebisa akka Quraanatti waaqarratti moo lafarratti uumame? Naa deebisa. Waaqarratti uumame ni amantu mini? Nama biraatti dabarsee Khalifa bakka dhugaa dhuguma dubbachuudhaaf I respect you. No, najala milkuu hin dandeessu. Gamme najala milkuu hin dandeessu. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa wallahi summa wallahi si hin deebisa. Wallahi summa wallahi si hin deebisa. Waaqarratti uumame miti. Addaam waaqarratti uumame miti. Aboo wallahi summa wallahi si hin deebisa. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu. Kiyyooduu naan deebisne moo? Ati bakka dhugaa dubbachuudhaaf waccee ba'u malee tasagaaffii namaan dhaggeeffatu. Summa wallahi bar mana kiyya jirta. Ustaasi tokko naa galchu. Ustaasi tokko naa galchu. Never hin galchu. Anaafatti waliin haasa'u. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu. Wallahi laati shubi. Anta fi mushkila, anta fi maskara. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu. Khalifa naa deebise kan. Khalifa naa deebise. Addaam waaqarratti uumame jettanii amantu mini? Aboo boodaan ani directly gaaffii keetiin nannaqin ansu wallahi promise I will answer you. Wallahi I will answer you. Naa deebisi Yesuus Kiristoos nama guutuu moo waaqa guutuu yennaan nama guutuu waaqa guutuu naan jette. Macaafarraa ragaa naa kanni Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu haja'u. La komentiin kisi waan deeggaru beektaa dhugaa dubbachuu baay'ee sheemii nama qabsiiftu ni wees. Sheemii guddaa nama qabsiiftu naa deebisi Khalifa. Warra komentii sirraa cufu. Komentii sirraa cufu. Maaliif? Tajabeessan maaliif? Okay. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu naan jette ragaa naa kan. Khalifa akkan siin jedheen obboleessa koo sii deebisee rakkoo sana fudhachuu dhiisuun mirga kee. Bakka Yesuus Kiristoos hin beeku. Yesuus Kiristoos hin beeku jedhe gaafa sun. Ani immoo bakka koy. Yesuus Kiristoos akka nama duwwaa ta'e qofaan sii kan akka waaqummaan bira hin jirre naa kan nuti deemeet anaa sii kan naa koo fura dhugaa. Yesuus Kiristoos waan Yesuus Kiristoos maal jettee amantati ofii keetti Yesuus Kiristoos maal jettee amantati gama kiyyan deebisan ani siifin deebisa rakkoon qabu Yesuus Kiristoos ati Yesuus Kiristoos maal keetti jettee amanta maal siif ta'a Yesuusiif ati akka ismaartii taate dhageeffadhu akka ismaartii taate na jalaa milquuf wanni ati hin goone hin jirtu na jalaa milquuf Yesuusiif maal ta'a Yesuusiif maal ta'a maaf anaaf waan naa ta'u an beeka sii deebisa rakkoon qabu natti maal sii ta'a Yesuus maal sii ta'a
Yes, awoof Yesuus maal si gammachuu ta'a? don't waste our time bro. Maallaqa doolaara zaatti doolaara 50 60 goonee beektaa miti. Yesuus Zaan maal si ta'a maallaqa gubin. Khaliif? Zaan gubin obboleessoo Bakka dhiisi. amala keetiin an beeka waan ta'eef Wallahi amala ustaasa kiyyaa tokkotti naa miti. kenni. Mee takka naa deebisi Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kannaan jette macaafarraa naa kanni obboleessoo. Yookaan niin dogongore jedhi niin dogongore jedhi. Okay. Badhaamitti dabarsime yookaan garee shaadaatti dabarsisiif garee shaadaa yookaan Never badhaamitti ever dabarsi. abbaa tokkotti hin dabarsu abbaa tokkotti hin dabarsu. Dhugaa Yesuus dhugaa Kiristoos dubbachuudhaaf akka itti baqachaa jirtu nan beeka amala kee kana sirriitti nu badda waan ta'eef dhiyeessatti guyyaa meeqa akka amantii kiyyaatti wallaahi summa wallaahi sin baqadhu. Wallaahi summa wallaahi sin baqadhu. والله انا في معلومه انت في مسكره زياده والله jechuun maqaa rabbiitiin kakadhe sin baqadhu. Gaafii kiyya dura naa deebisi. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu naan jette naa deebisi. Mee macaafarraa eessarra jira? Nama guutuu waaqa guutuu haja'u. Galiba. Ani sama charging kon numa. Dura naa deebisi tokkicha naa deebisi. Okay, promise. Gaafii si gaafatte naa deebisi. Tokkicha kana naa deebisi wuli carraa siif hin ganna. Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu haja'u macaafarraa naa kan. Tinggan. Si deebisee ragaa kanaaf gaafii si gaafadhaan jedhe man. Bakka ati hanganuma beektaa? Okay, ani Yesuus Kiristoos si barsiisaa na dhaggeeffadhu. Okay, Yesuus Kiristoos si barsiisaa dhaggeeffadhu. Hin beektu sin barsiisaa dhaggeeffadhu. Sin barsiisaa dhaggeeffadhu. Akka macaafaattis akka quraanaattis lachuu wal cinaa qabeetiin si barsiisaa dhaggeeffadhu. No, akka quraanaatti na barsiisa. Akka quraanaatti na barsiisa. Dubatti waaqa tokkoon qabeettee kunoo Yesuus Kiristoos waaqettee waaqa lama maaliif waaqessa? Yesuus Kiristoos eenyudha dhalate? Eenyurraa dhalatee? Naadis haati isaa? Ati bakka macaafa hanganuma beektaa? Eenyu haati isaa naa deebisiin jedhe. Quraanarraan si yaadatu. Quraanarraan si yaadatu. Haadha isaa hin beeku. Kaadhimaa qabdi isheen ati beektu. Lakki hin beekuni. Eessatti dhalate? Muka tamiraa jalattedha quraan. Yesuus inni ni jennu, inni fayyisaa keenya jennu muka jalatti hin dhalanne. Aboo gammachuu. Kaadhimaa kan hin qabne lafa qaba quraan. Isaatti nama nun baase wayi. Isaa Yesuus miti baase wayi. Koo yeroo hunda maaliif akkana goota? Adda adda kaa. Yesuus inni bennu completely tokko miti. Wanti komentii as jalatti hin barreessina an beeka waan itti waan inni deemu waan beeka hadii sanaaf inni hedduu yeroo dheertuu Yesuus inni nuyi bennu nuyi tamanneef Isaa inni quraanni jedhu tokko mitiin sin jedhe yoo tokko itti amante. Kanaaf sin beektanii waa'ee Yesuus. Gammee obboleessoo. Amma taraa kootti gaaffiin alatta daqiiqaa 35 hafne. Daqiiqaa tokko naa kan wayiin goola ba daqiiqaa tokko naa kan. Daqiiqaa tokko fudhish. Gammeen kan jedhe waaqa tokkoon waaqessaa jedhe. Waaqa tokko qofaan waaqessaa jedhe. Tokkichaan ani waaqessu hin nyaatu hin rafu waan hunda ni danda'a fedhii foonii hin qabu hin du'u naan jechaa ture. Inni hoo waaqa tokkicha kan gammachuu waaqessu jeetiin qabadde. Waaqa tokko waaqessa jee bira kunne. Yesuus Kiristoos maal keeti jeetiin gaafadde? Fayyisaa lubbuu kootiiti jedhe. Karaa jireenyaati jedhe. Waaqa naan jee. Mee tokko naa kan jennaan waaqatti qabadu naan jeetiin waaqa qabadde. Akkasii miti? Okay. Dura tokkoffaa irratti waaqa tokkoon qabaa naan jee. Irratti hin dawwalan hadiisaa qabannaati. Irratti dawwalan hadiisaa. Nama sirratti dawwal bilook irraa godhe. Bilook godhe naas hin jee. Fagaattuma jaartii taati manaa sariitii bilook godhe. Bilook godhe. Amma daqiiqaa tokkotti daqiiqaa sadii haasofte beektaniis. Bilbila irra jirtaa yoomii humna dhageeffatte. Bilbila irra jirtaa humna dhageeffatte. Okay. Yesuus Kiristoos. Amma bakka anoo si deebise sanis sadi maal deebise amma gaaffiin si gaafadhaa Addaam jannata keessatti waaqarratti uumame miti lafarra miti miti. Waa'ee jannata keessa jaartiin fuulanii tana afaanis si bareetan bira dabra. No, anis anamma gaaffiin gosa miti Addaam jechaan jira. Addaam waaqarratti uumame moo lafarratti uumame? Ati tanamaa jala nan godhamne wallaahi summa wallaahi si hin deebise. Kalifa
Khalifa. Wallahi siifin deebisa. Siifin deebisa. Waa'ee waaqummaa Yesuusii fi waa'ee Yesuusii fi waa'ee waaqa abbaa addaan naa baasi. Khalifa koy. Ni dabarra biree. Khalifa koy. Addaam waaqarratti uumame miti. Hara gaaffii saniin dabrin. Nan beeka akkati bakka takkati gaaffii. Okay, Waaqayyo Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kaja'u bira si dabre bira. Sheekii tokko laagashisan gaafadha. Let me finish. Hin galchu. Let me finish. Anumaa si deebisa. Beetu kaa maal godhe hin beektu. Quraana sin beektu bakka jallisitee natti wacuu malee. Atimaa nan dhiifne abboleessa fayyana dhiisa kaawwate kashooniin haasawa. Ishi gaaffii gaafadde qonaa deebisa. Namummaa Yesuus Kiristoosii fi waaqummaa Yesuus Kiristoos bira si hiikute hin deebisin. Anaa si dhiise. Yesuus Kiristoos mugee rafe moo hin rafne? Isa banana. Faayima rakkata. Kanaan rifeensa barkanaatu nama dambisaa dhugaantu nama dambisaa. Amma gaaffii koo naa deebise please. Ofumaa keessan olee dhugaa ishee namni sitti kolfa waan ta'eef maalan siin jedhe beektaati. Amma daqiiqaa hedduu haasofni anaafatti. Daqiiqaa hedduun sitti meellee. Waan tokko na barsiisa kaa. Waan tokko na barsiise ayyama siin godha. Gaaf tokko sii gala dhugaan kun gaafa Kiristoos deebi'ee dhufu gaafa sana sii gala waan ta'eef inni rakkina hin qabu. Gaafa inni deebi'ee dhufu sii gala. Garuu amma waa tokkoon si gaafa dabaleecha. Beellama siimee gaafa deebuu deemu. Addaam waaqarratti uumame miti. Miti. Addaam waaqarratti moo lafa kanarratti uumame? Aboo dura gaaffii kiyya deebisi gammee. Naan deebisitu kan? Hamma gaaffii kiyya naa deebistuu hin deebisu duraan piroomiisa walii sente. Sheemisi qaba dhugaa Yesuus. Sheemisi qaba. Addaam waaqarratti uumame jettanii amantu minni gaaffiin si gaafa dabaleessa ko. Aboo gaaffii kiyya naa deebisi. Khalifa. Okay, ammas keessa. Wallahi nam tokko sin baasu. Arras amma silaa si baasanii furmaata si taame nam tokko sin baasu arra akkanumatti hanga dhumaa soo jinaa sawa. Namni sirratti walullee ni jiru. Namni sirratti walullee jiru. Waa tokko sitti himu. Kiristoos qofaa sitti irrata. Kiristoos fayyisaa nama hundumaati. Lubbuu kee fayyisuudhaaf waan ta'eef isa duukaa bu'i sattamani. Hin jiraatta. Amma gaaffiin si gaafadha. Addaam waaqarratti uumame. Yesuus Kiristoos jireenya qaba namaatu jireenya isaa waaqaa jireenya kan deemu Yohaanis 5:24 dubbisi deemi. Okay, baay'ee gaarii. Amma qoy. Waa'ee Yesuus irraan si gaafadha yookaan immoo waa'ee Addaam irraan si gaafadha. Dhaggeeffadhu obboleessa ko. Addaam aboo dura gaaffii diya deebisi. Dura gaaffii diya deebisi obboleesso. Gaaffii diya deebisi. Yesuus Kiristoos ani waaqa tokko waaqessa waaqni san hin nyaatu hin du'u waa hunda ni danda'e waa hundeetti. Yesuus Kiristoos du'ee jettan. Dhalate jettan waaqni hin dhalatu jechaa turte mee akkami Yesuus Kiristoos hin deebitee waaqa jette nama guutus waaqa guutus jette okay dhiisi Yesuus Kiristoos isaan akka waaqa ta'e ana waaqayyo bakka jiru naa kan isin jenne na didde nama guutu waaqa guutu bakka jiru naa kan isin jee ragaa dhabde obboleesso yoo gaaffii namaan deebisne maaliif dhuftas gubbaa Khalifa ati barsiisaa amantiiti bar ani barsiisaa miti ani barataadha si jammar ani barataadha mai barsiisaa miti tokkoffaa arraba kee manatti deebisi. Arraba kee manatti deebisi. Gaaffii si gaafadha. Okay. Waa'ee Yesuus isumarraan si gaafadha. Yesuus Kiristoos irraan si gaafadha moo yookaan Addaam eessatti uumame yookaan Yesuus sadi jettee amantu yookaan naa deebisiifiti fedhu Iisaarra na gaafadhu fedhu Yesuus irra na gaafadhu fedhu Addaam. Dhugaa sheemisi qabaa sin dhaggeeffadhu si bakka muutii godhe. Maaf nan dhaggeeffanne naamusa haasawaan balleessin ka. Muutiin godha yookaan gaaffii naa deebisa. Nan beeka akkati hin beeku quraanaan gaafatin naan jettee turte. Kuitiin godha maal kuitiin godhetta? Naa deebisaan jirtu akka gaaffii daqiiqaa 30 olaa. Aboo gaaffii bar mee sagalee waaqayyoon nan lallabiiti waa'ee macaafaa nan lallabiin siin jechaa jira carraa seeqannee mee Yesuus Kiristoos akkamiin waaqa Yesuus Kiristoos akkamiin waaqa waan rakkiseen barachuu barbaade waan ta'eef na barsiifta waan ta'eef amma isa kana bakka daqiiqaa 30 haasofne waan ta'eef ishi daqiiqaa 5 duwwaan ajjiraate waa amantii keerraa. Addaan baana carraa siif kan addaan baana macaafa qulqulluu ni fudhataami. Khalifa amma mata dureen jijjiirin amma tiksi takka qofa si kanneetiin si biraati tiksi takka qofa si kanneetiin ayyama si kanna tiksi takka qofa si kanneetiin ayyama si kanna tiksi takka qofaan si kanna tiksi takka qofa si kanneetiin yoo macaafatti akkatti amantuuf akkatti Yesuus Kiristoos amantu silaalee achi booda gara gaaffii ta'eetii dabarte. Tiksi takka qofa naa kenni quraanan baadheera amma quraanan banadhee jira waan ta'eef isarraa haasofna ilaa quraan laal. Aboo tiksi takka qofa si kanneetiin achi booda gara gaaffii ta'eetii dabarte. Quraana. Tiksi takkaan si kanna obsiyaa carraa tokko naa kan. Tiksi takka qofa si kanneetiin akkatti macaafatti amantuufi. Akkatti macaafatti amantuufi. Akkatti macaafatti amantuufi. Akka macaafatti naman silaalee achi booda dabarre. Daqiiqaa meeqa keessatti murta? Daqiiqaa 3 yookaan daqiiqaa 2. Macaafanni amantaa?
daqiiqaa sadii yookaan daqiiqaa lama gidduutti xumurtaa? Macaafanni amantaa. Deeqaa afur himtu deeqaa lama. 2 minutes. Daqiiqaa lama booda gaaffiin kee deebisee jabaatu ta'uu itti waan ta'eef daqiiqaa lama gidduutti macaafa keessaa. Yoo naan deebisne ammas itti fufuu hin dandeessu ammaanis itti yoo naan deebisne. Maa sodaata. Tokkoon si gaafadha. Tokko. Macaafanni amantaa or no. Maal dhibba tokkoon sitti maa kana macaafarraan si macaafatu waan amanuuf. Waa Yesuus Kiristoos macaafa boqonnaa Yohaanis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 bani. Daf. Haa dubbisi bani. Akkanumattuu si dubbisa. Yesuus Kiristoos ani dhugichaa Waaqayyoo irraa dhagee isinittiin hima. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe. Yesuus Kiristoos nama jedhime. Dhaggeeffadhaa si walnaa. Waan macaafni jiruun fudhatu bar namichi waan macaafni jiruun Yesuus Kiristoos. Ansitti jalqabamaan jedhe Yesuus nama bifa namaa qaba eenyummaa namaa qaba waaqummaan isaa immoo isa keessa jira eenyummaa namaa adda baasii. Waanuma Yesuus jeesan jee rakkoon qabu. Hara gaafii keetii dabara rakkoon qabu hara gaafii. Yesuus Kiristoos nama jedhi. Yesuus Kiristoos nama jedhi yaa. Ilaa namni 300 taajjabaa daqiiqaa lama. Yesuus Kiristoos nama jedhi. Yesuus Kiristoos nama jedhi haa. Wachi bakka kaleef asin dhaggeeffadha muutii wayii si dhaggeeffadha Yesuus Kiristoos nama jedhiin jee waan inni jee hawaa Yesuus jee Khalifa sheemidha daqiiqaa 40 olaa somnee waca sa Yesuus Kiristoos ani nama ifin jee atis Yesuus Kiristoos nama jedhe hawaa yoo isatti amante hay bakka ati wachi gaama ati akkati gaafi bakka Yesuus Kiristoos nama jedhi hin baqadu wallahi hin baqadu Yesuus Kiristoos nama jedhi isa kana completely kanaan dura si'amee qasitti meera amma sitti. Okay, afaan keetiin akka namni 314 dhaga'utti Yesuus Kiristoos nama jedhime tara takka. Akkana laal gaafa dhugaan namaa galuu akkana adeeroo ilma dhiiraa qabaatii 9 garaa keessa taa'ee guyyaa dhalatee guyyaa 8 taa'ee qola muratee amata 33 lafarratti fataa zanaa jechaa ture. Kan nyaatee dhugaa ture, kan alba'aa ture, kan akka fedhe taa'aa ture dhiisi gara rabbii tokkichaa kottu sin jechaa jirra nuti. Ilma namaa kan akka fedhe kan areeda qabu dhiisi. Isa si gaafadha. Rabbii tokkichatti nama amtamini sin gaafadha gaafadha. Gaafadhu Yesuus Kiristoos nama jedhime dura. Yesuus Kiristoos nama jedhime. Khalifa amma qoota murteem. Konkuluushini laatu dhabee. Allah barkaatu Khalifa. Waan eeguuf sala Khalifa gaabii biraatti hin dabrina. Hanga gaafin teenya nu deebitu. Deebisaan jiru bar sodaate. Muutii wali sitti suruuf tala agartee laa waan. Gaafin teenya nu deebitu. Dhugaa barbaadan tanaaf akka Quraana baqattu bari. Ay maaliif azzala teenya nuti dhugaa barbaadatu. Barachu maaliif immoo godhaa dubbatu. Dhugaa barbaada azzala teenya. Quraana gaaffiin si gaafadha addaamii waaqarratti uumamini kaliyo bakka. Adeebise. Adeeroo gaaffii tiyya ni deebista moo hin deebistu? Shame on you, buddy. Shame on you. I'm not gonna talk again with you. Gaaffii baqata daqiiqaa 40 si jinaa se'ee gaaffii tokko illee naan eeyyamtu. Gaaffii tokko. Shame on you. Naa eeyyamtee taa'amush. Akkana sossobdee akkana odoo gaaffii tiyya naan deebisne na sossobin. Addaam waaqarratti uumame miti. Adeeroo. Addaam waaqarratti uumame miti hin jedhe Quraana jedha. Mini? Moo lafarratti uumame? Yesuus Kiristoos nama jedhee karaa gaaffii teessisa dabala. Deeqaa 40 ajjinaase waan macaafni jedhu maaliif diddaati? Addaam waaqarratti moo lafarratti uumame? Daas maarar siifin deebisa Yesuus Kiristoos waan macaafni jedhu jedhi na wajjiniin. Yesuus Kiristoos nama jedhee atis Yesuus Kiristoos nama jedhe. Muutiin godha haasa'e bakkaati. Shame on you. Maal muu goota muutii irra wallahi muutii irra kaa'in. Wallahi muutii irra kaa'in. Dhaggeeffadhu gaaffii amma daqiiqaa 40 olaa somne Addaam waaqarratti uumame jettanii amantu miti. Odoo naan deebisne odoo waan akka naan deebisne akkami gara gaaffii seenuu barbaaddati. Addaam waaqarratti uumame jettanii amantu mini Khalifa please. Yoo niif laala dhaggeeffadhu waan siima. Yoo niifi akka dura na gaafattu barbaannaan mana kee banadhuuti invite na godhe dhufeetiin achitti waan barbaadde na gaafattee tanii wallaalee sheekota sii gaafadha. Laala ammas wanta akkasii yaamu. Kanaaf hin beektu jechuudha. Wanta akka bara akka kee kana mormuu dhiisanii ni hin beeku jechuun bar dhiirummaadha.
Okay. Kanaatiif hin beektu kanaaf naa deebisuu dandeessu jechuudha. Maajii Aboo naa deebisi gaaffii kiyya naa deebisi. Maal goota beektaati? Ati macaafa utuu hin taane quraana qayyabachuu qabdaa jechuudha akka jechuun. Beektani bikoos hin beektu ka lafatti addaam uumamni namaa ture yoo beekuu hin beeku gachaa jirti. Ani immoo quraanaa siin dubbisa. Addaam akka inni hin dubbisin. Addaam waaqarratti Aboo hin dubbisin. Hin dubbisin. Yesuus wanta as keessa maa baqatu sini. Deebisaa kee. Deebisaa dura deebisi. Maa baqattu waan quraanatti hin seenin xuquu sitti hin dhiisu ifiifin seena malee yoo taates dura Yesuus Kiristoos waan inni fi bakka haasawwan barbaanne bahi gammachuu yoo deebisuu hin dandeenye bahi. Namni 3 daqiiqaa 50 ol naa wajjin haasa'e gaaffii tokko naa eegamuu dide. Mee maal naa deebiste daqiiqaa 50 haasoo inni maal naa deebiste. Muutiin godha bakka natinneessi nan guddisin. Mee maal naa deebiste ammuut sin godhu bulookisi waan takka sin godhu gadillee sin buusu wallahi. Mee Yesuus Kiristoos mee maal naa deebiste gaaffii takka taniin siin deebise jettu naa kan dhime. Dogoggora guddaa goote. Daqiiqaa 50. Akkaan sitti wallahi ani si kabaja. Ani jecha tokko jecha badaa sin jeeniin beeka. Muutii godheera. Naggeeffadhu bakka naggeeffadhu. Jecha badaa sin jeeniin beeka. Ay bakka ay gaadha. Wanta akkasii. Kiristaanni gaaffii deebisuu danda'u kottaa seenaa gaayis. Kiristaanni gaaffii deebisuu danda'u.